Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota TV Galata Waaqayyoo maraaf kun TV keessan TV Galata Waaqayyooti. Ani Raajii of Kalaa Ejjetaan jedhama. Waldaa Kiristaanaa Galata Waaqayyoo addunyaalessaa irraa torbaniin sagalee Waaqayyoo isiniif qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Bakki argama keenyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoo Ashawaa Meedaa waajjira poolisii harkaa bitaatiin meetira 100 seennee argamna. Guyyaa har'aa kana Wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 26 irra kan jiru walii wajjin ilaallaa. Isarraa kaanee walii wajjin barannaa. Isa dubbiseen Waaqayyoon gabaabaatti walii wajjin kadhannee dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla. Akka jedha maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee kun namootaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu wanti hundinuu hin danda'ama isaaniin jedhee jedha. Hin kadhanna. Abbaa keenya, Gooftaa keenya, mootii Waaqaaf lafaa, Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo si galateeffannaa. Guddaan akka kee, jabaan akka kee, beekaan akka kee, danda'aan akka kee hin jiru. Kan akka kee Waaqayyoon, kan akka kee gargaaraan ba'aa namaa kan baatu, hidhaa namaa namarraa kan kutu, wanjoo namaa namarraa kan cabsu, qulqulluun mudaa hin qabne kan akka kee hin jiru. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma sa'aatii kana dubbii kee isa du'a keessaa gara jireenyaatti nama baasu, abaarsa jalaa gara eebbaatti isa nama fidu, wanjoo namarraa isa cabsu, hidhaa namaa namarraa isa hiiku, dukkana biyya lafaa keessaa gara jireenyaatti, gara ifa bara baraatti isa nama baasu. Dubbii kee isa dhugaa kana dhaga'uudhaaf kunoo fuula kee dura jirra. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaan. Ameen. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 26 irra kan jiru ammas irra deebi'ee dubbiseen walii wajjin ilaallaa. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee kun namootaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu wanti hundinuu hin danda'ama isaaniin jedhee jedha. Wangeelli Maatiyoosii kan barreesse Maatiyoosuma tu barreesse saba Yihuudootaatiif barreeffame yookaan saba warra Yihuudootaatiif barreeffame. Barri barreeffama isaatii dhaloota Kiristoosiin booda bara 55 hanga 60 akka ta'etti tilmaamama. Kaayyoon isaa Yesuus Masihii ta'uu isaa hubachiisuuf. Maatiyoos maqaan isaa inni kan biraan yookaan masoon isaa Leewwii jedhama. Abbaan isaa Alfewoos nama jedhamudha. Alfewoos kuni nama biyya Qophiroos. Nama biyya Qophiroosi. Warri Qophiroos kuni Yihuudoota biratti baay'ee jibbamu. Sababni isaa mootummaan ormaa kamiyyuu gibira yeroo nama irraa akka fuudhaniif seeraan itti muru waan seerri isaan abboomu irra dabarsanii irraa fuudhu waan ta'eef yeroo baay'ee isaan biratti jaallatamummaa guddaa hin qaban. Egaa Wangeelli Maatiyoos yookaan macaafni kuni boqonnaa 28 qaba. Lakkoofsa yookaan immoo ida'ama lakkoofsaa 1131 of keessaa kan qabu. Giddugaleessaanii afreejii 37 of keessaa qaba. Har'a garuu boqonnawwan jiran kana keessa yookaan boqonnaa 28 keessaa boqonnaa 19 irra isa jiru. Lakkoofsa 26 isaa irra isa jiru walii wajjin ilaalla. Iddoon kuni Yesuus gara isaanii ilaalee jedha. Yesuus gara isaanii ilaalee kun namaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu wanti hundinuu hin danda'ama isaaniin jedhee jedha. Iddoo kanatti gaaffii gaafatame tokkoof Yesuus deebii gaafa kenne argina. Yesuus iddoo kanatti gaaffiiwwan gurguddaa lama gaafatame. Gaaffiin jalqabaa kan inni dhiyaatee fi dargaggeessa tokkotu gaaffii dhiyeessa. Dargaggeessa sooressa qabeenya qabu tokkotu yookaan dargaggeessa sooressa qabeenya qabu tokkotu gara Yesuus dhaqe. Jireenya barbaaduudhaaf gara Yesuus dhaqeetu gaaffii gaafate. Yaa barsiisaa, jireenya bara baraa qabaachuuf hojii gaarii gochuun anaaf ta'u maalinni jedhee gaafate. Jireenya bara baraa qabaachuudhaaf. Waa'een jireenya bara baraa dargaggeessa kanaaf galeera. Garuu immoo karaa eessaarra dhaqanii jireenya bara baraa akka argatan barbaada. Akka argatan barbaada. Deebiin Yesuus iddoo kanatti deebisee Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti
waa'ee hojii gaarii maaliif na gaafattaa jedha 19:17 irratti. Waa'ee hojii gaarii maaliif na gaafattaa? Isa tokkicha sanatu gaariidha. Jireenya sanatti galuu yoo feete garuu abboommota koo eegii jedha. Dargaggeessa kanaafi wanti hin galle waan baay'eetu jira. Karaan ittiin jireenya bara baraa argatan isaaf hin galle. Sababni isaa waan hundumaa keessatti abboommii Waaqayyoo eeguudhaan amantiidhaan jireenya bara baraa argachuun akka danda'amu nu hubanne dargaggeessi kun. Kanaaf jireenyi bara baraa amantii qofaan argama. Dargaggeessi kun garuu hojii gaarii akkamiitiin jireenya bara baraa argachuu akka barbaadu, hojii gaarii akkamiitiin jireenya bara baraa isa guyyaa booddee sana dhaaluu akka danda'u Gooftaa Yesuusiif gaaffii gaafa dhiyeesse abboommii koo eegee. Abboommii tokkoffaanii baay'ee waan ajaa'ibee nama dhiifne abboommii tokkoffaanii ani Waaqayyo Waaqa keetii Waaqa kan biraa na duratti hin qabaatin kan jedhu ture. Dargaggeessi kun qabeenya baay'ee dugda isaa duubaa qaba. Qabeenyi isaa yookaan qabeenyi inni qabatee gara Yesuus dhaqee qabeenya guddaa waan ta'eef abboommota inni itti hime hundumaa akka eege Yesuusiif deebii gaafa inni kenne waan tokko si hafaa. Waan si hafu tokkotu si jira. Waan si duraa hafutu jira. Wanti si duraa hafu kun maa inni dhaqi qabeenya kee gurguri warra deegaadhaaf kenni kottu na duukaa bu'i. Kottu dhaqi qabeenyaa kee gurguri kottuuti na duukaa bu'i. Ittiin jedhe. Dargaggeessa kanaaf kun gaaffii guddaa ture. Ittiin tolle maal akka ta'e yaanne. Kanaaf baay'ee aare qabeenyaa isaa Yesuus caalaatti jaallate abboommii garuu eegeera. Abboommii tokkoffaan garuu qabeenyaa kee hundumaarra Waaqayyoon jaalladhu. Qabeenyaa kee hundumaarra Waaqayyoof iddoo guddaa kennee. Abboommii tokkoffaan. Dargaggeessi kun garuu waa'ee abboommii akka eegetti kan inni dubbatu. Haa ta'u malee garuu qabeenyaa isaa Yesuus caalaa waan jaallateef Yesuusiif bartoota achumatti gateetu dugda isaa duuba galagale. Yesuusiif bartoota achumatti gate. Qabeenyaan isaa Yesuusin caalee argame. Abbaan ergaa Ibrootaa barreessee ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 10:34 irraa isin warra hidhamanii wajjin dhiphattaniirtu qabeenyaa isa caalu isa caalaa wayyuu fi isa hin darbine akka qabdan waan beektaniifis saamamuu qabeenyaa keessanii gammachuudhaan fudhattaniirtu jedha. Jara kanaaf dubbiin amantii yookaan dubbiin jireenya bara baraa waan galee fakkaata. Maal jechuudha? Qabeenyaa isa caalu isa waaqarraa sana waan abdattaniif isa waan eeggattaniif mootummaa Waaqayyoo isa qabeenyaadhaan hin argamne isa bantii Waaqaa keessa jiru sana fudhachuudhaaf argachuudhaaf waan murteeffattaniif yeroo dhugaadhaaf jettanii qabeenyaan keessan saamame gammachuudhaan fudhattan jedha. Gammachuudhaan fudhattan qabeenyaa keessan sana. Egaa Yesuus bartoota isaatti galagalee dubbii tokko dubbate. Erga dargaggeessi kun Yesuusiif bartoota achitti dhiisee sokkee bartootatti galagaleetu dubbii cimaa tokko dubbate. Dubbiin inni dubbate akkas kan jedhu ture. Sooressonni mootummaa Waaqayyootti galuun amma ulfaataa akka ta'etti dubbate. Kana duwwaa miti. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli qaawwaan ilmoo keessa ba'uutu salphaadha. Dubbiin kun baay'ee ulfaataadha. Bartootaafis gaaffii guddaa ture. Bartoonni kanarraa kan ka'e gaaffii biraatu isaan keessatti dhalate. Yesuus gaaffii lammaffaa akka inni gaafatamu kan kaase waa'ee inni deebi'ee waa'ee sooressootaaf bartootatti dubbiin dubbate sanaaf. Dubbiin bartootatti deebi'ee dubbate gaaffii guddaa deebi'ee bartoota keessatti kaase. Gaaffii guddaa bartoota keessatti kaase. Baay'ee gaaffii guddaa ture. Bartoonni harka isaanii kaasanii akka seenan. Egaa eenyutu fayyuu danda'a reedhan? Bartootaafis dubbiin galeera. Waa'ee fayyinaati. Waa'ee waan biraa miti. Fayyinni karaa Kiristoos duwwaa akka argamu. Namichi kun jireenya barbaaduu dhufee jireenya dhiisee sokke. Macaafni qulqulluun namni jireenya isaa kennu jireenya isaa oolfataa jedha. Namni jireenya isaa yoo dhowwate garuu jireenya isaa dhaba jedha. Egaa namichi kun kan inni barbaaduu dhufe jireenya bara baraati. Namichi kun jireenya bara baraa barbaaduu dhufe garuu dhiisee sokke. Isa harka jiru yoo dhiise Waaqayyoof jedhee waan isa harka jiru yoo gate
qabeenyaa irra caalu qabeenyaa guddaa akka argatu Yesuus Kiristoositti hime. Qabeenyaa guddaa akka argatu. Namichi kun garuu hojii gaariidhaan mootummaan Waaqayyoo yookaan jireenyi bara baraa akka argamutti amane. Jireenyi bara baraa garuu Kiristoositti amanuudhaan qabeenyaa ofii caalaa Kiristoosin jaallachuudhaan Kiristoos keessa jiraachuudhaan Kiristoosiif ulfina kennuudhaan isa duukaa bu'uudhaan argama. Duukaa bu'uu dadhabe qabeenyaa isaa gurguree namaa kennuurraa dhiisee sokkuututti dhiyaata. Qabeenyaa isaa gurguree hiyyeessotaaf kennuurraa jireenyicha dhiisee deemuututti dhiyaata. Waa'een jireenyichaa isaaf galuu dadhabe. Kanumarra dhaabachuudhaan dubbii kanarra dhaabachuudhaan mata duree Waaqayyoof hin danda'ama jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Torban lamaan kanaaf akka jedha Waaqayyoof hin danda'ama. Wanti Waaqayyoof dadhabamu hin jiru jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Bartoonni kun gaafa isaan gaaffii kana gaafatanii eenyu galuu danda'a jennaan namaaf hin danda'amu. Waa'een mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf dhiisuun namaaf hin danda'amu. Murteessuun hin danda'amu. Abaluun galu jechuun hin danda'amu. Waaqayyoof garuu hin danda'ama. Hin danda'ama. Sababni isaa hin danda'amu jedhanii waan namoonni baay'een amananii dhiisan baay'een isaa Waaqayyoof danda'ameera. Iddoo garaa garaatti macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo ilaaltan waan hin danda'amne baay'ee Waaqayyoof yeroo danda'ame argina. Ammas har'as boris bara baraanis wanti kamillee namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof danda'ama. Har'as boris bara baraanis Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'ama. Hin danda'ama. Maaliif wanti Waaqayyo dadhabu hin jiru waan ta'eef. Macaafa qulqulluu keenya keessaa waan namaaf hin danda'amne garuu Waaqayyoof danda'ame baay'eetu jira. Waan baay'eetu akkaataadhaan, haalaan, seeraan, saayinsiidhaan, beekumsa namaan, dandeettii namaan waan hin danda'amne baay'een Waaqayyoof danda'ameera. Mee lakkoofsa tokko irratti yookaan qabxii tokkoffaa irratti seenaa namaa jijjiiruun Waaqayyoof hin danda'ama. Seenaa namaa jijjiiruun namaaf hin danda'amu. Namni seenaa namaa jijjiiruu hin danda'u. Namni seenaa ofii isaatii jijjiirrachuu hin danda'u. Garuu seenaa namaa jijjiiruun Waaqayyoof danda'ama. Waaqayyoof seenaan jijjiiruun hin danda'ama. Salphaadha Waaqayyoof. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 hanga 14 irra jiru mee dubbiseen walii wajjin ilaalla. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Abrahaamiif Saaraan lafa guuraniiru. Garaa dhukkubbiin dubartiitti dhufus Saaraa irraa citeera. Kanaaf Saaraan garaa ishee keessatti seeqxe. Ergaan dulloomee dhabee abbaa manaa koo bira ga'uuyyuu nan awwaare. Abbaan manaan koos lafa guureera mitiiree jetteen. Waaqayyo immoo Abrahaamiin maaliif Saaraan erga lafa guuree booddee amma ani dhuguman dhala godhadhaa jettee kolfitee wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraare bara egeryoona deebi'ee gara kee nan dhufa. Saaraanis ilma godhattee na eegdi. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Bara egeryoona nan dhufa. Saaraan ilma godhattee na eegdi. Maaliif kolfite? Wanti Saaraa kolfisiise waan dhokataa tokko jira. Waan dhokataa guddaatu jira. Saaraa kan kolfisiise. Kakuun Waaqayyo dubbachaa ture kan dhiyoo miti. Kan yeroo gabaabaa miti. Kan yeroo amma hidhee amma ta'uu miti. Yeroo dheeraadhaaf Waaqayyotti dubbachaa ture. Yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo isaan abdachiisaa ture. Maal jedhee? Dhalan sinii kennaa jedheetu itti dubbachaa ture. Mucaan sinii kennaa jedhee itti dubbachaa ture. Garuu hin laatamneef kakuun Waaqayyo dafee isaan hin qaqqabne. Kakuun Waaqayyo dafee isaaniif hin dhumne. Kanarraa kan ka'e Saaraatti fakkaachuu dadhabe. Akka seeraatti saayinsiidhaan dhowwameera. Saayinsiidhaan garaa dhukkubbiin dubartiitti dhufurraa dhaabbateera. Dubartiin tokko mucaa godhachuudhaaf garaa dhukkubbii arguu qabdi. Marsaan laguu ishee yoo hin argine ta'e mucaa godhachuu hin dandeessu. Saaraan garuu marsaan laguu ishee irraa dhaabbateera. Marsaan laguu erga irraa dhaabbate akka saayinsiitti mucaa godhachuun hin danda'amu. Waaqayyoof garuu hin danda'amu. Namaaf hin danda'amu malee Waaqayyoof hin danda'amu. Yeroo baay'ee haala keenya ilaallee yeroo nuuf danda'amuu didu waan Waaqayyoof hin danda'amne nutti fakkaata. Gaafa nuu mijachuu didu waan Waaqayyoof hin mijenne nutti fakkaata. Gaafa haalli dhugatu waan Waaqayyoon isaan ligate nutti fakkaata. Lakki akkas miti. Nama haalli gatuu danda'a.
namni amma yaade ga'uu dadhabuu danda'a. Namni humnaaf dadhabuu danda'a. Waaqayyoon haalli galu. Waaqayyo amma yaade gaa waan jedhu hundumaa fiixaan baasuu danda'an. Waaqayyo yeroo hundumaa dubbateera taanaan yeroo isa daangessu, haalli isa daangessu, haalli isa rakkisu amma dubbate gaa akka dubbatettis raawwachuuf waaqa amanamaadha. Hin danda'ama waaqayyoof. Yeroo hundumaa hin danda'ama. Haala ulfaatu keessatti waaqayyoof hin danda'ama. Qilleensi jabaan inni waaqayyo gooftaan hojjechuuf ka'e karaatti dhaabuu hin danda'u. Rakkinni ulfaataan hojii waaqayyo karaatti dhaabuu hin danda'u. Haalli namootaa, gurmiin namootaa waaqayyoon hojii waaqayyo addaan dhaabsisuun hin danda'amu. Waaqayyo hojjechuuf ka'eera taanaan waan hojjetu hundumaa fiixaan baasuu hin danda'a. Yeroon isaa waan darbe yeroo nutti fakkaatu hojichi waan hafe nutti fakkaatu. Yeroon namaa yoo darbe karoorri namaa yoo karaatti hafe hojicha karaatti hafe jechuu miti. Waaqayyo yeroo isaatti sa'aatii isaatti isa yaade isa dubbate hundumaa fiixaan baasuudhaaf waaqa amanamaadha. Waaqa sodaan waaqa waan tokko irraa iyyuu dugda duuba hin deebine dubbate amma afaan isaatii kan ta'u macaafa Isaayyaas 42 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Ani waaqayyoodhe maqaan koo isa kana ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu maqaa koo san ittiin galateeffamus waaqayyoolii tolfamoodhaaf hin dhiisu. Ani amma maqaa kootiin gaa'e waaqayyoon jedhama maqaan koo isa kana jedha. Har'a waaqayyo gooftaan macaa wanta si rakkise waan baay'ee ulfaate si caale waan hafe fakkaate waan dhiifame fakkaate yeroon irratti waan darbe fakkaatu qabattee jirta yoo taate siin dadhabame malee waaqayyoof hin danda'amu. Hamma maqaa isaatii gaa waaqayyo. Ani waaqayyoodha maqaa kootu isa kana. Ani maqaa koo kan biraaf hin kennu ulfina koo isa ittiin galateeffamu waaqayyoolii tolfamoodhaaf hin dhiisu. Utuu diinni dhaabatee ilaaluu isa jedhe fiixaan baasa waaqayyo. Utuu seexanni dhaabatee ilaaluu isa jedhe fiixaan baasa waaqayyo. Utuu mormitoonni dhaabatanii ilaalan isa jedhe fiixaan baasa waaqayyo. Maaliif jennaan waaqayyo waaqa dhugaadha. Waaqayyo waaqa amma maqaa isaatii ga'uudha. Waaqayyo amma waaqa amma waan dubbate ga'uudha. Gootonni baay'een, beektonni baay'een, jajjaboonni baay'een du'a bira ga'anii dadhaban. Jabinummaan isaanii dhiiga namaa dhangalaasanii. Gurguddoonni baay'een guddummaan isaanii dhiiga namaa dhangalaasanii. Ajjeesanii gootummaa gonfatan. Ajjeesanii maqaa gootummaa jedhamu fudhatan. Inni kan keenyaa Yesuus garuu du'ee aangoo du'aa cabsee maqaa gootummaa jedhamu fudhata. Namni namatti duulee du'aan doorsifnaan du'atti duulee du'aan ajjeeseetu maqaa isaa kana, waaqummaa isaa kana, gooftummaa isaa kana, ilma waaqayyo ta'uu isaa kana mirkaneeffate. Yesuus Kiristoos maqaa isaa ulfinnaa ta'u. Inni du'a danda'ee cabsee mo'ee ajjeesee biraa ka'e waan dadhabuu qabu kan keessa. Mootummaa isaa danda'a waan ta'eef hin danda'a waaqa. Waaqayyoon galanni guddaan haa ta'u. Yeroo keenyatu dhuma malee waaqayyoon dhuma. Erga namni karoora isaa fixe waaqayyo karoora ofii isaatti jalqaba. Ammati karoora kee irra jirtutti waaqayyo karoora kee keessa galuun barbaada. Waaqayyo karoora namaa hin jeequ. Hin jeequ karoora mataa isaatii qaba. Yaadi namaa yaada waaqayyo irraa hamma lafaaf waaqni gargar fagaata jedha. Karoora namaa hin jeequ waaqayyo. Guyyaa tokkoofu karoora namaa hin jeequ. Karoora mataa isaatii qaba. Hojjechuudhaaf karoora qaba. Yeroo dubbatu karoorsee dubbatu. Yeroo hojjetu karoorsee hojjetu. Yeroo raawwatu karoorsee raawwatu. Karooraan hojjeta. Karooraan raawwata. Karoorri waaqayyo karoora addaadha. Akka Abrahaamiif Saaraaf hin danda'amu. Sababni isaa waan hundumtuu yeroon sosokkeera. Kan isaas kan ishees yeroon sosokkeera waan ta'eef hin danda'amu. Waaqayyoof garuu hin danda'amu. Isihaaq dhalachuun jabina namaan miti. Yookaan dandeettii namaan miti. Yeroo yaadame irrattis miti. Yeroo yaadamne erga namni abdii kutate, erga abbaa faati fixatanii, erga hiikaa dubbichaa wallaalanii booddee waaqayyo teellaan dhufee jabina kakuutiin dhalate. Jabina sagalee waaqayyootiin dhufe. Yeroo hin danda'amnetti danda'ame. Yeroo fakkaannetti fakkaate. Maaliif jennaan waaqayyo dubbate kaa. Waaqayyo dubbatee addaan hin kutu waan ta'eef. Uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 1-6 kan jiru waaqayyo halkan Abrahaamitti mul'ateetu hin sodaatin jabaadhu nama guddaan si godhaa jedhee waaqayyo gaafatti dubbate dhalan hin qabu maal naa goote. Gaaffiin Abrahaam gaaffii mucaati. Deebii waaqayyo deebii sabaati. Waaqayyo saba guddaan si godhaa. Abrahaam immoo mucaa tokko naa kenneedha. Waaqayyo saba biyya dhaaluun sii kenneedha. Abrahaam garuu maal jedhaa?
mucaana dhaalu naa kenne namni na dhaalu nama Damaasqooti jedha Abrahaam waaqayyo immoo nama biyya dhaalu sii kenna malee nama si dhaalu duwwaa sii kennu mee badhalaasitti Abrahaam mucaa tokko waaqayyoon kasasa waaqayyo immoo saba danuu sii kenna kanan sii kennu saba danuudha Abrahaam garuu mucaa tokkicha naa kenneedha waaqayyo Abrahaamin gadi ba'i urjoota lakkaa'i jedhee maali kun jennaan sanyii kee akkasuman baay'isee waa'ee baay'ina sanyii miti rakkoon Abrahaam ala isa dhaalu dhabe ilma isa dhaalu qabu Alaazar nama Damaasqootu na dhaalaa jedha yeroo hundumaa gaaffiinsa qabeenyaan isaa jira hojjetoota qaba waan baay'ee qaba rakkoo daa'imaati innati sodaattu sinnaalu innati sodaattu waaqayyo jedheera taanaan isa waaqayyo jedhee si dhaalu kakuu kee si dhaalu abdii kee si dhaalu habjuu kee si dhaalu isa waaqayyo jedhee si dhaala malee inni biyyi lafaa jedhe inni seexanni jedhe innati jette iyyuu si dhaalu inni waaqayyo jedhe garuu si dhaala Abrahaam komiinni qabu saba biyya dhaaluutu hin taane ilma isa dhaaluudha komiinni qabu isa kana waaqayyo garuu saba biyya dhaaluu sii kennaa saba biyya dhaaluu sii kenna nama baay'ee guddaa ta'e sii kenna ittiin jedhee utuu hin taane saba guddaa ta'e sii kenna Abrahaam takka gadi ba'ee urjii ilaala Abrahaam takka laga malkaa dhaqee cirracha lakkaa Abrahaam yeroo hundumaa waaqayyo dura gaafa turu waa'ee daa'imaa utuu hin taane waa'ee sabaa dhagaa kan inni kadhannaa isaa jijjiiru waaqayyo kakuu isaa jijjiiru kadhannaan isaa mucaa naa kenniidha daa'ima naa kenniidha kadhannaa isaa isa kana deebiin waaqayyo immoo saban sii kennaa dhaloota baay'ee sitti kennaa ati Abrahaam miti Abrahaam jechuun abbaa sabaa jechuudha jedha waaqayyo Abrahaam garuu abbaa sabaa ta'uutu hin taane abbaa ilmaa ta'uu barbaada abbaa sabaa ta'uuf abbaa ilmaa ta'uu gidduu garaagarummaa guddaa jira waan ta'eef dhalan dhabee jedha waaqayyo immoo dhala miti saban sii kenna jedha yeroo inni dogoggoree kakuu waaqayyo eegee dadhabee karaa adda addaatiin ilaalee dadhabee milkaa'uu fi didee toora galuu fi didee gaafanni waan godhu wallaalee karaa irraa kaatee hojjettuu isaan garbira gaafanni ga'ee waaqayyo inni si dhaaluu hin danda'u inni sagalee malee dhufe inni sagalee koo malee dhufe immoo sin dhaalu inni sagalee waaqayyo malee dhufe sin dhaalu mana kee keessaa sodaachaa jirta yoo taate gaa'ila keef sodaachaa jirta yoo taate mul'ata keef sodaachaa jirta yoo taate tajaajila keef sodaachaa jirta yoo taate hojii keef sodaachaa jirta yoo taate waajjira keessa teessu keessaa sodaachaa jirta yoo taate inni waaqayyo dubbanne sin dhaalu inni waaqayyo jedhii sin dhaalu mana kee irratti gooftummaan qabu yaada kee irratti gooftummaan qabu jireenya kee irratti gooftummaan qabu maaliif beektaa waaqayyotu eeyyaman waaqayyo amma eeyyama argatutti wanti si dhaaluu danda'u hin jiru rakkinnu kan isheen gadi nama qabdu rakkinnu kan isheen namatti roorriftu yoo waaqayyo irraa eeyyama argatte waaqayyo irraa eeyyama arganne taanaan rakkinni gadi si qabuu danda'u hin jiru waaqayyo irraa eeyyama fudhanne taanaan rakkinni si dhaabachuu danda'u hin jiru waa maaliif beektaa yaada waaqayyo malee waan ta'utu hin jiru waa'een kee harka waaqayyo keessa waan ta'eef dhimmi kee harka waaqayyo keessa jira waan ta'eef innati haasa'aa karaarra deemtu ergaa kee miti inni waaqayyo dubbate garuu ergaa kee innati haasa'aa mana kee keessa jiraattu kan kee miti inni waaqayyo jedhe garuu kan kee isati dubbatte miti isa waaqayyo jedhetu kan kee isati haasoftu miti isa waaqayyo jedhetu kan kee haala kam keessa dhaaban rakkina kam keessa dhaaban bu'aa bahii jireenyaa kam keessa dhaaban inni Abrahaamin seera cabsee saayinsii cabsee habjuu isaa cabsee kadhannaa isaa cabsee yaada isaa fiixaan baasee kan kees fiixaan baasuudhaaf hin danda'a waaqayyo hin danda'a biyya barbaadde jiraadhu hin danda'a boolla akkasii keessa dhufu waaqayyo hin danda'a waaqayyo itti yaaduu dandeessa hin danda'a lagan keessa jiru keessa dhufa waaqayyo hin danda'a rakkinan jiru kana keessaa na baasuu hin danda'a waaqayyo si baasuu danda'a dhagaa kan jirtan sagalee kana lafa barbaaddan teessanii kan dhageessan hin danda'ama waaqayyo waan siif dadhabame waan maatii kee dadhabame waan mana yaalaaf dadhabame wantoota adda addaati yaaltee dadhabde beektotaaf kan dadhabame karaa adda addaa kan dadhabame ogeessota biyya lafaaf kan dadhabame waaqayyoof hin danda'ama waaqayyoof mana kee keessaa jireenya kee keessaa qalbii kee keessaa sirratti caalee sirratti kan lallabu sirratti kan dubbatu waajjira hojjettu keessaa bakka hojii keetii irraa safara keetii hollaa keetii sirratti didee kan dubbatu ati
danda'ama. Deebiitti kenna Waaqayyo. Abrahaam tokko gaafate. Waaqayyo sabaan deebise. Mucaa tokkicha karaa gaafateetu sabaan fudhate. Waaqayyo dubbatee yoo ture iyyuu namni. Yeroon irra hin dabarre kan Waaqayyo. Sa'aatiin irra hin dabarre kan Waaqayyo. Daqiiqaan irra hin dabarre kan Waaqayyo. Kan Waaqayyo dhugaadha. Kan Waaqayyo hin raawwatama. Kan Waaqayyo rarra'ee karaatti namu. Saaraa kan kolfisiise tuusaan baay'ee ture. Saaraadhaaf kun gaaffii guddaadha. Gaaffii guddaadha. Abrahaam takka laga cirrachaa dhaqee ilaaleera. Ijoollee keetittiin jedha Waaqayyo. Ol jedhii urjiidhaan ilaaleera. Ijoollee keetittiin jedha Waaqayyo. Garuu hin raawwatamu. Saaraan mucaa tokkoyyuu dhabdeet. Waaqayyo garuu saba guddaan sii kennee. Hin kolfite. Haati manaa kee mucaa deessi. Haati manaa kee garaatti baatte jennaan hin fakkaate. Marsaan laguun irraa dhaabbateera. Abbaa manaa koo bira ga'uu iyyuu yaadu. Sirraa dhaabbateera yoo ta'e iyyuu. Wanti kam yoo ta'e iyyuu waggaarraa yeroo dhufu garuu mucaa garaatti baatte. Wanti dinqisiisaa Waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Siif dadhabameera taanaan Waaqayyoof hin dadhabamu. Hin dadhabne miti. Waan gootu wallaalte miti. Hiika isaa dhabde miti. Waaqayyo garuu hiika isaa qaba. Baatee dhufa gara mana kee. Gaafadhu garuu hin taayin. Abrahaam waggoota amma kana gaafachuu hin gaafata. Lafa deemutti hin gaafata. Yeroo Waaqayyo abjuudhaan naqeetti mul'atu. Saba guddaan si godha. Hin sodaatin gaafanne jedhu. Maallaa goota namni na dhaalu nama biraadhe. Namni na dhaalu nama biraadha. Nama biraatu na dhaala. Alaazaar nama Damasqootu na dhaala. Fala maaliin qabe? Boqonnaa maaliin qabe? Kan na dhaalu nama ormaati. Sin dhaalu jedhe Waaqayyo. Sin dhaalu har'as. Innati na dhaaleettee ofirratti sodaatu. Dhukkubati na dhaaleettu. Rakkinnati na dhaaleettu. Iyyummaati na dhaaleettu. Wanta keessa jirtu keessaa si baasuu danda'a Waaqayyo. Danda'aadha. Karaa hundumaa danda'a. Waan Waaqayyo dadhabu hin jiru. Yeroo hundumaa hin danda'a Waaqayyo. Waaqayyo hin danda'a. Hin danda'a dhimma kee kana. Hin danda'a haala kee kana. Hin danda'a dookimentii kee kana. Hin danda'a dhukkuba kee kana. Hin danda'a hiyyummaa kee kana. Hin danda'a waraansa kee kana. Hin danda'a deebisii kennuu danda'a. Gaaffii kee kanaaf deebii kennuu danda'a Waaqayyo. Hin danda'a. Warri isa gaafatan dachaadhaan fudhatu. Warri isa gaafatan dachaadhaan deeffatu. Maaliin jennaan Waaqayyotu danda'aadha kaa. Waaqayyotu deebii kenna kaa. Waaqayyotu waan hundumaa gochuu danda'a kaa. Wanti Waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf gooftaan baraaf guyyaa keessan yeroo keessan haa eebbisu. Torban ittaanuu qabxii ittaanuun walitti deebina. Mata duree kana qabxii ittaanuun walitti deebina. Daqiiqaa muraasaaf Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo isa hundumaa gochuu dandeessu abbaa keenya gooftaa jaalalaa mootii nagaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waan hin danda'amne dandeessiftee dandeessee gadameessa dhala baachuudhaaf garaa dhala baachuudhaaf hin danda'u jedhee waakkatu dhala baachifte nama mucaa tokko kadhatuuf saba danuu laatte maqaa keef galannaa ta'u. Ammas namoota si dhaggeeffatan kanaaf waan isaan dadhaban wallaansoo qabanii kan dadhaban moo'uu kan dadhaban gadi qabuu kan dadhaban maqaa gooftaa Yesuusiin siina danda'amuuf mana isaanii kee haa danda'amu. Jireenya isaanii kee haa danda'amu. Gola isaanii kee haa danda'amu. Dadhabanii kan bo'an humna dhabe kan jedhan horiin dhabe kan jedhan du'a kan eeggatan mana yaalaa keessa kan jiran iddoo adda addaa ta'anii kan bo'an gola mana namaa kee kan ta'an mana hidhaa keessa kan jiran iddoo adda addaatti kan rakkatan hin dandeessaa bira dhaqi Yesuus. Hin dandeessaa. Ati waan hundumaa gochuu dandeessa. Hiikuu dandeessa. Fayyisuu dandeessa. Ati waan hundumaa gochuun siif hin danda'ama. Dhaqi gara obboleessa koo. Dhaqi gara obboleettii koo. Dhaqi gara abbaa koo. Dhaqi gara haadha koo. Irraa lafa kaa'i. Waan itti ulfaatu. Rakkinatti ulfaatu. Yaaddootti ulfaatu. Gidiraatti ulfaatu. Muddamatti ulfaatu. Cabatti ulfaatu. Boo'ichatti ulfaatu. Irraa lafa kaa'i. Irraa lafa kaa'i. Hin dandeessaa irraa lafa kaa'i. Waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti eebbifamu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu.